waggaa meeqa Dubaayii turtee gaafa galtu haadha ishee mana keessaa dhabdee haala kanaan maraachuu jirti jechuudha. Faasikaa Tolaa namni wallaltan hin jirtan hedduun keessanii beektu karaa tiktookii osoo waan isheen jettu si dhaggeeffachiisee boo'ichaan qabattanii hedduu tokko miiraan taane kee agartu. Anu baay'ee tokkoon boo'ee jechuudha. Maaliif waa'ee haadhaa jechuun waan salphaa miti. Yaa waan isheen jechuu jirtu baay'ee takka miira keessa galtee boo'u jirti. Waggaa meeqa Dubaayiitti galtee haadha ishee mana keessa dhabdee bakka awwaala haadha ishee gaafa dhattu haala kanaan miira taane keessa galtee jirti jechuudha. Mee warri hundi keessan erga haadha keessan argitanii waggaa meeqa keessa jirtu? Adaraa warroonni haadha keessan irraa waggaa 5 ol fagaatan cubbuu haadha keessan rabbisniinis wallaahi maaliif haadhi keessan yaadumsaa keessan irraan kan dhukkubsatte waa taatu jirti. Waan hunda isinitti himtu jechuudha haadhi yoon waan hunda itti miidhamti jetti waan ta'eef gala haadha keessan ijaan argaa jedheetiin isiniif dhaamsa dabarsa. Mee waggaa meeqa erga haadha keessan argitanii? Osoon biyya arabaan dhufin duras jireenya taatu jiraachaa turani. Warqii bituu fi uffata gaarii bituu fi nyaata gaarii nyaachisuu caalii maatii kee hunda keessa wanti haadhi kee barbaaddu inni guddoon ijaan si arguudha jechuudha. Ani waggaa 2 ta'uuf jedha amma galee deebuun kee waggaa 2 hin guunne. Amma sammallee qalbiin kee baay'ee takka haadha kee na yaadu jirti jechuudha. Inshaallah ammas dhiyeenyatti hin galaa du'aa inaaf godhaa isiniin jechuu barbaada. Nama hedduutu biyya namaa kanarraa jireenya koon jijjiira jedhee biyya namaarra osoo zooruu fooqin ijaaree makiinaan ni bitees hin jiru. Jireenyuma xiqqoo wayii waa fooyyessa. Ishee sana immoo carraa taatu biyya keessatti hojjeteen argata jechuudha. Maatii isaarraa aalii isaarraa cite keessumaa gaafa galee haadha isaa manaa dhabee bakka qabrii ishee yookiin bakka awwaalcha isheetii dhaqu yeroo sana jechuudha. Maraatummaan isaa yeroo sana jechuudha qalbii caba isaa. Kanaaf borus haadhi nama barbaachifti. Arra qofa waa ergineef gammachiisuu osoo hin taane maallaqa bichaa walitti qabannee miti warri haadha qabdan jechuudha. Warri haadha hin qabne rabbi obsa isinii haa kennu. Adaraa viidiyoo kana laayikii godhaa nama jaallattanitti illee sheer godhaa. Imaanaadha dhaqaa haadha keessan laalladhaa. Ni gaabbitanii wallaahi laazim. Ituu isin as jirtanii yookiin ishee waa ta'a yookiin sintu waa ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo caba honneeti jechuudha. Haadha ofii duniyaa kanarratti deebisanii hin argatanii. Ituu ishee lubbuun jirtu ija ishee arguu waan guddoo tokko. Ani amma haadhi kiyya yeroo ingaliin jiru hedduu tokko dhukkubsatu turanii yeroo hundaa bakka cinqiimaa boo'ichumaa du'aan jira na dhukkuba ituun isin arginiin du'a ijoollee kootti nagaa naa'imaa kana yoomuu waan xiqqoo mataa cabse bakka ani mana qorichaa meeqa dhaqanii dhukkubi isaanii zimji'anii marfee qoricha kennuuf dhukkubin argamu jechuudha. Maaliif yaadumsaadha dhukkubni isaanii yaadumsaadha jechuudha. Wallaahi billaahi gaafa galee jechuudha. Fuulli haadhatiyyaa akka biiftu ganamaatti ifee fuulli kun ilkaan bichaa. Yaa Rabbi na dhukkubuu nan dhiise naan jedhan. Nan fayyada lakkoo nan fayyadoo sila yaadumsaa makeedhaa naan jedhani wallaahi laazim. Isan dhufee hanga waggaa tokkoof wayyaas galle jechuudha. Anuu nan fayyee mirgatti dhuftee na laalte deebite. Ergisi dhukkuba himadheen beeku naan jedhu wallaahi laazim. Yaa kanaafi amma immoo anu baay'ee yaadeera haadhi kiyyallee amma na dhukkuba jechuutti kaan jechuudha. Obboleettiin kiyya kana dura suudii dhattee achitti bultii ijaarrattee galuu dhiiste tokkollee daftee warri bultii ijaarrattanii jirtan cubbuu haadha keessan rabbisni isin maallaqatti ergitanii gargaaruu qofaa ta'etu jechuudha. Amma obboleettiin kiyya kan suudii jirtu sun na dura suudii deemte ituu isheen achi jirtuun galee haadha kiyya ilaalee asitti deebi'e jechuudha. Isheen waraqaa hin qabdu ila yeroo hundumaa nan dhufetti haadha kiyya goyoomsiti jechuudha. Yoo isheen hin dhufu ettees qalbiin isaanii tasgabbaa'u nan dhufetti goyoomsiti jechuudha. Yoo mire jedhu yeroo hundaa wallaahi haadha ofii goyoomsuunis gaarii miti. Hundumaa yoo rabbi haala nuuf mijeesse kiyaan waa galchuu isiniin jechuu barbaada. Haadha keessan ilaalladhaa. Haadhi keessan yoo kan dhukkubaa jirtu taate dhukkuba xixiqqoo gaafa isin naqxanii argitan dhukkuba xixiqqoo irraa ni fayyiti jechuudha haadhi keessanii. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Yoo nuti waa erguufirra dhannee isaanii ni jaallalle. Namni hedduun maallaqa barbaada. Haadhi garuu ijaan nu arguudha waan isheen barbaaddu. Gammachuu lammaffaa waan isinitti himuu barbaadu. Mubeen haadha manaa argate yookiin bultii ijaarratee jira. Maashaallah tabaarakallaa suuraan haadha manaa isaatii kana jechuudha. Akkasuma viidiyoon isin agarsiisu jira obsaan ilaala. Mubeen
ka suudiitti balata sammilli sarraa jette dargaggeessa wala deema mucaa bareedaa jechuudha. Ni beektan hedduun keessan miidiyaa kanarratti gara biyyaa galee jira. Akkasuma viidiyoo isa yeroo galuu waraabes amma immoo ka maallaqi guuramaa fi ture maallaqa meeqaa keessa qaqqabelee viidiyoo waraabanii dubbatanii jirani. Garuu osoo akka garaa kootiiti osoo waa'ee maallaqa ammanannaa guurame kanatu dubbachuu baatanii gaarii natti fakkaatee ture. Maaliif yoo jettanii amma namni maallaqa miliyoona ammanannaa guurame gaafa jedhanii waanuma guddaa wayisee namni gargaarsa deeggarsa irraa dhaabaa jechuun qalbii keessa na dhufe. Garuu birriin kun birrii baay'ee miti Itoophiyaa keessatti. Birrii haganaati ka gargaarsi godhameef uummatarraa karaa Abdii Geetaachoo jechuudha. Obboleessa keenya Abdii Geetaachoo waanuma natti tole waanuma na gammachiiseef isaafillee gammachuu guddoo qaba jedheetiin gammachuu kiyya ibsachuuf suuraadha manaasaallee isin agarsiisu jira. Kun waan guddoodha wallaahi waan guddoodha. Maaliif namni takka ani qaamaan miidhamaadha gatameera namni na jaallatu hin jiru namni na jirra akkatu hin jiru jedhee gaafa abdii kute abshir yaanasii jira yoo jedhani wallahi rabbi birattillee ni jaallatamani nama birattillee ni jaallatamani jechuudha. Nama gargaaruun dirqama maallaqaan yookiin afaaniin qofaa osoo hin taane nama miidhamaa tokko nama abdii murate tokko anasii jira jedhanii akkaadha nama beekanatti bira dhaabbachuudha. Haadhi manaansaa ijoollee zabana kana natti hin fakkaattu. Baay'ee nama qalbii qabdu natti fakkaatti. Rabbi waliin haa bulchu waliin haa umurii haa dheeressu. Viidiyoo isaanii ilaalaa isin jechuu barbaada akka ammoo beeka. Akkasii goonee fi jirra amma immoo bakka boqonnaa isaa geessinaanii. Salaam alaikum. Bagada gaafatu habiibi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Guyyaa irraa obboleessi koo qaaliin Mubaarak Awwal kan Saudi Arabiyaa hojjeteef jijjiiruuf biyyaa bahee akka tasaa balaata isaatiin nagaa biyyaa bahee luka isaachitti dhabee gara biyyaatti gara biyya haadhaaf abbaa isaatti nagaadhaan deebi'ee jira. Kunoo as dhufnee eerpoortiitti simannaa obboleewwan keenya Mubaarakiin cinaanuu dhaabattanii nu gargaartanii gara biyyaatti illee akka galu taasiftan hundumti keessan kabajaaf jaalala guddaa isiniif qabna. Ano obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliiti kaameraamaaniin Amuu Sharafuuti galatoomaa ulfaadha. Assalamu alaikum warahmatullah. Kam jirtu obboleewwan? Obboleessa koo na bukeetti argitan kana baay'een keessan hin beektu Mubaarak Awwal jedhama. Kan Saudi Arabiyaatti balaan dura ga'ee luka irraa citedha. Wanni nuti amma viidiyoo kana waraabuu barbaadneefis waa lamaa fi tokkoffaa obboleewwan keenya biyya garaagaraa teessanii biyyoota Arabaa fi biyyoota Awurooppaa bakka garaagaraa teessanii miidhama obboleessa keenya ilaaluudhaan kallattii garaagaraatiin deeggarsa gochaa fi turtaniittu inni maalirra ga'e kan jedhu isinii ibsuu fi inni lammaffaan immoo innis isin galateeffatee amaanaa gara keenyaan walitti qabamaa ture qarshii meeqa akka isa qaqqabe akka isinitti himuudhaa fi galateeffadhuu keetii qarshii meeqa akka isaan walitti qabanii har'ammoo gara akkaawuntii sii bannee sii dabarsinee takka uummata ifa gootuufi. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii. Duraan dursatti namoonni baay'een keessaan illee qaamaan illee namni dhufee natti nagaa gaafachaa jiru namoota hedduudha. Biyya alaa qabu biyya keessa taagana dhufeetti illee namoonni nagaa gaafatan hedduutu jiru. Kanaaf wal qabateeti abdiin duraanis biizii ture anillee maatii kiyya arguudhaaf gara maatii deemitan ture. Kanuma keessa birrii sanallee harkaan hin qabanne ture. Amma birrii sunillee anas qaqqabee jira waan ta'eef birriin kan dhufee na qaqqabe miliyoona 2 fi 500,000 fi 25,000. Kanatu narra galee jira. Akkaawuntiin sunillee asumaan cufamee jira waan ta'eef akkaawuntii biraa baafadhe akkaawuntii mataa kiyya irra galfadhee tan jira isiniin jedha galatoomaa ulfaadha. Obboleewwan bakka garaagaraa teessanii deeggartan qarshii Itoophiyaa miliyoona 2,500 fi 25,000 akkaawuntii banneef itti galchineerra inni sun kana booda cufamee jira. Namoonni mubee gargaaruu barbaadan daayireektii akkaawuntii sarraa fudhattanii akka sappoortii gootan gamanumaan isinii dhaamuun barbaada. Warri deeggartan galatoomaa viidiyoo kana baay'ee biroo naa qaqqabsiisa. An obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliiti.